Itti gaafatamaan ayyaaka yeroo jilajjintoota meeshaalee lolaa gurguddoo kanneen akka misaayil jedhamtu ollaa biyya waasaaf tantaate Vaayibar irratti buufate. Miseenjarri waraana isaa kan ta'e shamarran lolaaf akka qophaa'an ajaja dabarse. Amma oduu bal'inaan. Dubartoonni minniqiin dargaggoota tokko doongorsiisaa jirtan hojii akkasiisanirraa hamma qulqulleessanitti nuti weerara miseenjara iimoo waasappii fi Vaayibar irratti banuudhaaf haal duree hunda xumuranneerra jechuun itti gaafatamaan ayyaaka yeroo jilajjintootaa kan ta'e obbo Neetworkiin addeesseeti jira. Obbo Neetworkiin akka jedhanitti tarkaanfii kana fudhachuu keenyaan dura dubartoota haalota akkasiitiin dargaggoota keenya kumaatamaan lakkaa'aman afan faajessu mooraa qabsoo isaanii tan taate miseenjara keessatti ishaaraa yookaan fiingaapirintii irraa guuruudhaan haala suukanneessaa ta'een roorroo hammana hin jedhamne irratti geggeessaa turaniif gama muummicha ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukaatiin of eeggannoo akka godhan dabarsuun isaanii kan yaadatamu ta'uu isaa oduun gama jaalalloota lamaanii yookaan taajjabbii ragaa qabdu jedhamtuun beekamtu addeessaa turuun ishii ni yaadatamti jechuun obbo Neetworkiin addeessaniiti jiran. Obbo Neetworkiin akka jedhanitti meeshaalee lolaa gurguddoo misaayil jedhamtu baay'ee ishii gama ollaa biyya waasaaf tantaate Vaayibar irratti buufatuudhaan waraana baay'ees gama dirree lolaa iimoo jedhamtutti erganiiti jiran. Odeeffannoo tana dhagahuun kan gadde miseenjarri kaleessa ganama irraa eegaluun waraanota isaa shamarran kan jedhamu hatattamaan hidhannoo lolaa tan taate huccuu babbareedduu akka shakartuu nabitii uffachuudhaan suuraalee baay'ee ka'anii akka of qopheessan ajaja jajjabaa dabarsanii jiraachuu isaanii odeeffamsaaftuun muummicha ministeera feesbuukaa tan taate pirofaayilaaf kaleessa wayita barcaatan addeessaniiti jiran. Oduu tana dhagahuun hawwan abbaa manaa hin qabne tokko akka jedhanitti nuti dargaggoota shamarran keenya dhaawanii hojiin ala godhan sossobnee harkatti galfanne jechuun wa'ada gurguddaa galaniiti jiran. Akka oduu himtuun feesbuukaa tan taate poosta kaleessa galgala dabarsitetti abbootiin takka marii waraana mooraa iimoo jedhamtutti godhanii turaniin wal mormii baay'ee eega godhaniin booda wal mormii kanarrattis tokko osoo hin fuudhin gamaa kaakoo jijjiiramaa dhufe yaada kannateen biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa keessatti ta'uu baattus biyyoota Afrikaa keessa shamarran xixiqqoo weerara dargaggootiin miidhamteef gargaarsi durarratti akka ilaalamuu fi qabu yaada kannannaan dhumarratti yaadni isaa kun fudhatama argatee badhaasa tokko kan shuugar daad jedhamu fudhatee galuun wal mormiin isaanii kun milkiin raawwatuu isaa oduu himtuun poost jedhamtu addeesseeti jirti. Itti gaafatamaan ayyaaka yeroo jilajjintootaa kan ta'e Neetworkiin kaleessa akka nuuf himetti nuti tajaajila sa'aatii 24 guutuun qeeroo jilajjintootaa hunda haala isaan gammadaniin deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda kennaaf jechuun gaazexeessaa keenya kan ta'e Samsangiif himaniiti jiran. Gaazexeessaan keenya Samsang kaleessa akka jiranitti qeeroo jilajjintoota biyyoota addunyaa tanarra jiran hedduu isaanii gama sachiitiin dubbisaniiti jiran. Irra baay'een qeeroo jilajjintootaa akka jiranitti meeshaalee lolaa baay'ee gama dirree lolaa iimoo fi waasaap irratti buufataniiti jiran. Akka ayyaan qeeroo jilajjintoota dirree lolaa iimoo kan ta'e viidiyoo kool nuuf himetti qeeroon jilajjintoota dirree lolaa kan taate iimoo misaa'ela lolaa kan hijiba jedhamu qopheeffatuun nuti dhukaasa shamarran irratti banuuf qophoofneerra jechuun dhaadannoo dhageessaati oolan. Dhaadannoolee isaan godhaa turan keessaa muraasni tana dhabnu san hin dhabnu jechuudhaan dhaadannoo godhaa oolanis qeeroon jilajjintoota biyya Itoophiyaa akka rakkoo hamaa keessa jiran Samsangiif himaniiti jiran. Rakkoon isaanii itti gaafatamaan isaanii kan ta'e obbo Neetworkiin tajaajila gahaa ta'e nuuf kennaa hin jiru nurraa haabuu jechuun gaazexeessaa keenya kan ta'e Samsangiif himaniiti jiran. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf jennee qopheeffanne kanumaan raawwatama. Oduu birootiin hamma walitti deebinutti nagaatti oolaa kan isiniin jedhu an qophii dambalii jaalalaati. Qophiiwwan keenya hafan waliin turtii gaarii.